Hi, hordoftoota keenya nagaa waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'u. Jirtu fayyaa keessanii nu nagaa keenya galannu waaqayyoof haa ta'u. Har'as egaa deebi'ee dhufeen jira. Chaanaala keenyaaf haaraa kan taatan sabiskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalama. Viidiyoo keenya yoo jaalattan immoo laayikii tuquu hin dagatinaa isiniin jecha. Egaa viidiyoon har'a qabadhee dhufee viidiyoo addaati. Gorsa of keessaa qaba. Samoona darbee torbee darbe keessa jechuudha. Namoonni baay'een waa'ee tigistirraa viidiyoo kan hojjete illee hin jira. Dhuguma tigisti ulfaan Dubaayitti deebitee dhuguma Dubaayitti deebitee ulfaanii akkasuma immoo dubbiin kun sobaa namni akkamitti shamarran tokko ulfa soo garaadhaa qabdu hojiidhaaf Dubaayitti deebitii kan jettani namoonni baay'een gaaffii isinitti ta'e jechuudha. Jalqaba irratti tigistii Dubaayitti deebi'uun soba osoo hin taane dhugaadha. Ishiin illee viidiyoo garaagaraa hojjettee jirti jechuudha. Waa'ee namaarraa haasa'uu hin dhumne garuu immoo tigisti fakkeenya isinii fudhadheetanii gorsa waan isiniif ta'u viidiyoo xiqqoo ishii waraaba jedheen viidiyoo kana qabadhee dhufe jechuudha. Egaa jireenyi Itoophiyaa xiqqoo rakkisaadha jechuudha. Namoota biyya arabaarra hojjetanii galanii fi jireenyi Itoophiyaa rakkisaadha yoo ittiin beekne. Amma fakkeenyaaf biyya arabaa waggaa 5, waggaa 6, waggaa 7 yookiin wagguma lamallee haa ta'u jireenya biyya arabaa jiraatanii gara Itoophiyaatti yeroo deebi'anii haala kaleessaa miti jechuudha. Itoophiyaan haala kaleessaa turte miti jijjiiramteetti wanti baay'een jijjiirameera jechuudha. Garuu asirratti egaa jireenya Itoophiyaa kana waggaa 5, waggaa 6, waggaa 2 haa ta'u biyya arabaa turtanii otoo hin karoorsin karoora malee gara Itoophiyaatti gaafa deebitanii muudannoo akkanaatu isin mudata jechuudha. Dirqama fakkeenyaaf amma ijoolleen baay'een biyya arabaarraa galanii jechuudha. Yeroo jalqabaa waggaa 2 hojjetanii haa ta'u, waggaa 3 hojjetanii haa ta'u, sanaa ol illee haa ta'u biyya arabaa dhaqanii deebi'anii xiqqoo gaafa gara Itoophiyaatti deebi'anii ji'a 2 haa ta'u, ji'a 3 haa ta'u dirqama maal godhuu gara biyya dhufanii sanatti deebi'u jechuudha. Kun anumaafuu gaaffiidha. Namoonni yeroo lammaffaallee deebi'anii rakkoo hin qabu. Maaliif yoo jettanii tarii amma fakkeenyaaf jireenya akka isaan yaadan ta'uu didee haalli mijachuu fi baatee yeroo lammaffaa deebi'uu danda'u. Namoonni garuu yeroo 3, yeroo 4 kan biyya arabaatti deebi'u shamarran keenya paarsantii baay'eedha jechuudha. Paarsantii xiqqaayyuu miti. Namni biyya arabaa dhaqee galee Itoophiyaa jiraatu itoo 2 hin deebi'in itoo 3 hin deebi'in gonkumayyuu hin jiru jechuudha. Kana naa amana. Kun egaa rakkoon kun maaliif dhufa yoo jettanii amma gaafa biyya arabaarra jirru maallaqum xiqqoo yoo qabaannee maallaqni sun yeroo Itoophiyaa gallee waan nuuf kaadhumu hin fakkaatu jechuudha. Waan hundumaa nuu danda'ee mana nuu ijaaree bakka jireenya mana keessa waan hundumaa fi saantimni sun nuu ta'u nutti fakkaata. Yeroo gara Itoophiyaatti deebines immoo qarshii keenya haala hin taane qisaasessina jechuudha. Kana immoo qarshii keenya immoo waan achii qabannee dhufnu haala hin taane yeroo gabaabduu keessatti biyya arabaarraa dhufnee Itoophiyaa keessatti qisaasessina jechuun gabaabumatti gara biyya arabaatti nu deebisaa jechuudha. Kanaaf tigistii wanti ulfaan Dubaayitti deebitee namni tokko yoo jireenyi itti tole jechuudha. Jireenyi itti tole taanaan wanti Itoophiyaa keessaa deemu biyya namaa filatu hin jiru. Garuu rakkootu biyya namaa nama geessa jechuudha. Tigisti egaa jaalattee osoo hin ta'in ulfaan kan biyya arabaatti ishii deebisee rakkoodha. Haalati hin mijannee fi otoo nama kamiifuu jechuudha. Ishii qofa osoo hin taane nama kamiifuyyuu haalli Itoophiyaa keessatti sii mijate jireenyi sii mijate taanaan tasuma wanti biyya namaa dhaqaniif hin jiru jechuudha akka kooti. Kanaaf asitti maal isin gorsuun dhufee shamarran obboloonni koo biyya arabaa amma hojjechaa jirtanii tokko waggaa 2 hojjedhu, waggaa 3 hojjedhu, waggaa 4 hojjedhu wanti gochuu qabdu karoora malee dhimma maatiif jecha karoora malee saantima kee qisaasessin jechuudha. Inni lammaffaan karoora malee jechuudha. Karoora malee biyya arabaarraa galu. Maaliif waggaa 8 waggaa 9 taatee humni kee yoo dadhabeyyuu jechuudha. Humni kee hojjechuu yoo dadhabeyyuu karoora malee biyya arabaatti tasuma galtaa jechuudha. Karoora malee biyya arabaatti galte taanaan immoo
yeroo gabaabduu keessatti akka biyya Arabaa sanatti deebisu si taasisa jechuudha. Inni sadaffaani yeroo gara biyyaa dhuftan jechuudha. Namni kamiyyuu Dubaay irraa kottu, Kuweet irraa kottu, biyya addunyaa kanaa biyyuma Arabaatiif kottu garuu bakki garaagaraa deemu jechuudha. Yeroo ammaa kana birrii saantiba biyya Arabaa irraa qabannee gallu kan qisaasessu bakka bashannanaa biyya alaatii dhufna waan ta'eef wanti hunduu aaraa nuti ta'a waggaa 6 waggaa 7 waggaa 8 dadhabnee bashannanuu qabna gaafa jennu bakka garaagaraa deemna jechuudha. Magaalaa garaagaraa bakka bashannanaa Ambofaa, Wancifaa bakka garaagaraa deemna jechuudha. Inni kun gabaabumatti maallaqa keenya nurraa fixa jechuudha. Maali waggaa 6 waggaa 7 waggaa 8 hojjennee akkamittiin bashannaninaa nuun jetta gaafa gara biyya abbaa keenyaa galleenuma bashannannaa jechuu dandeessu garuu guutumaan guututti hin bashannaninaa isiniin jechuu koo osoo hin taane wantoonni maallaqa nurraa fixan yeroo gabaabduu keessatti isa kana si'a tokkoma fakkeenya paarkii wayii deemnee yookiin haroo wancii deemnee bakka ta'e wayii deemnee yoo bashannannee rakkoon qabu garuu yeroodhaan obboleessa kee wajjin obboleettii kee wajjin abbaa ta'e wajjin yeroodhaan deddeebitee hoteela dhaquu bakka garaagaraa dhaqxee bashannanuun kuni maallaqa yeroo gabaabduu keessatti maallaqa ati biyya Arabaa irraa qabattee dhufte yeroo gabaabduu keessatti sirkaa bittinneessa wanta akkanaa jechuudha. Waan akkanaa irraallee of qusachaa yeroo baay'ee maallaqa keessa yeroo baaftan of ilaalaa jechuudha. Amma namoonni tokko tokko ijoolleen tokko tokko hin dhufu yeroo dhufanii booda maalan ta'a laataa maaltu na mudataa kan jedhan hin yaadan jechuudha. Bakka kaaffee dhaquu, bakkoota bashannanaa dhaquu wanta akkasiiti jechuudha. Yeroo ji'a 2 ji'a 3 edde garuu bakka deebi'uuf illee nan rakkadhe yeroo isaanitti siin jedhantu jira jechuudha. Kanaafuu waan akkanaarraa of qusadha. Yoo mudannoo fakkeenyaaf wanta nama mudate tokko namatti hin kolfina. Amma fakkeenyaaf ijoolleen baay'een waa'ee tigistii kana baay'uma tokko bakka asin garramee dhuguma moo soba moo dhugaadha. Maaliif jireenyi siif hin mijanne taanaan maal gootare? Jireenya waan ittiin jiraattu yookiin bakka gaa'ela dhaabbattee haalli isaa sirkaa wal borce yoo ta'e maal gootare dirqama gara biyya Arabaatti isayyuu carraa argatteemu. Amma namoonni baay'een biyya Arabaa irraa dhufanii biyya Arabaatti ji'a 2 ji'a 3 booda hin deemna yeroo jedhanii yeroo isaan itti rakkatantu jira jechuudha. Haalli Itoophiyaa keessaa baay'ee rakkisaadha akka biyya Arabaa miti. Biyyuma Arabaa kanayyuu deebii kan argatte ishiniin carroomti. Kanaaf wanti akkasii isin hin mudatini. Yeroo biyya Arabaatti galuudhaa kaatan karoorfadhaa maal akka gochuu qabdan. Oo gaa'ela hin dhaabbanne ta'e gaa'ela dhaabbadha moo bakka eessuman jiraadha kan jedhu inni guddaan murteessanii gaafa biyya Arabaa irraa galuudhaaf gara Itoophiyaa karoorsitan eessuman jiraadha kan jedhu sirriitti murteessaa akkamittiin jiraadha kan jedhu sirriitti murteessaa kan immoo murteessitan taanaan kutannoo qabaannan waannummaan biyya Arabaatti isin deebisu hin jiru wanti isin dhiphisu hin jiru jechuudha. Itoophiyaan qaaloftee jettanii immoo namoonni koomentii jalatti akkamitti gallee maal hojjannaa nu sodaachise jettanii immoo warroonni koomentii jalatti na gaafattanii Itoophiyaa keessatti Itoophiyaan qaalooftus samii haa baatus garuu inni guddaan namni harka qabu namni fayyaa qabu kunoo nutis keessa hojjanneetuma keessa jiraachaa jirra wanta agasmara nama sodaachisu hin jiru inni guddaan wanta hojjettanii walitti qabadhaa qusadhaa malee Itoophiyaa yoo dhuftan hojii xiqqoo yoo banattanii jiraachuun hin danda'ama jechuudha. Itoophiyaan wanti nama sodaachisu hin jiru. Badiin biyya faanaa badhaadhaa jedhe Oromoon. Kanaaf akkuma hollaan jiraatetti akkuma biyyi jiraatetti jiraattu waan ta'eef waa'een Itoophiyaa agasmara isin sodaachisaniin jedha. Garuu inni guddaan egaa viidiyoo koo keessatti kaayyoon viidiyoo koo har'aa karoorfadhaa karooran deema maallaqa keessan akka hin taane bakka hin taanee fi akka hin taanetti hin qisaasessinidha. Egaa viidiyoo biraatiin walitti deebina fayyaa nagaa naaf qabaadha.